akkaataa footoo bilbila irraa bade itti deeffatan footoodhaa fi viidiyoo bilbila irraa sin jalaa badegaa faayidaa waggaa takkaa waggaa lama argachuu dandeessu jechuudha. Barnoota lama ka faayidaa guddaa qabuun sin barsiisa jechuudha. Footoo bilbila irraa qabdanu footoodhaa fi viidiyoolee bilbila irraa qabdanu akka isin jalaa hin banne haala kamiin akka isin iimeelii keessan irra kaawwachuu dandeessan ilaa waggaa meeqa akka isin jalaa hin banne bilbila wajjin badullee deeffachuu dandeessu jechuudha. Ammallee footoolee bilbila irraa keessaa qabdan ka kanaan dura isin jalaa badee eessarraa akka argachuu dandeessan yoo kanaan dura iimeelii irra kaawwattee jiraattan eessarraa haala kamiin akka isin argachuu dandeessan jechuudha. Footoo ilaa waggaa takkaa waggaa lama bilbila keessan irra jirugaa yoo dhiqata bilbila keessanii wajjin badeedhe haala kamiin akka isin argachuu dandeessan yookaan deeffachuu dandeessanuu fi footoolee bilbila keessaa qabdan viidiyoodhaaf footoo bilbila keessaa qabdanu akka isin jalaa hin banne gara fuula duraatti haala kamiin akka isin Gmail irra kaawwachuu dandeessan yookaan immoo isin agarsiisa. Namoonni haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatina. Yeroo viidiyoo dhaggeeffattan akkasuma laayikii tuqaa viidiyoo laayikii tuquun hamilee guddaa namaa kenna. Irra baay'een keessan viidiyoo dhaggeeffattu laayikiin tuqxan akkasuma viidiyoo kana yoo guddinyaa keessanii sheer gootan baay'ee na gammachiisa. Isinirraa waa takka hin hir'atu isiniin jedha. Namoonni viidiyoo dhaggeeffattan jettan laayikii fi sheer godhaa. Bilbila keessa irraa kana sirreeffachuudhaaf footoodhaa fi viidiyoo bilbila irraa qabdanu ka kanaan dura iimeelii irra kaawwattanii qabdan eessarraa yookaan isin argattanu isa jedhu dura footoo sanaan duratti iimeelii irra haala kamiin kaawwattanu jechuudha. Google akkaawuntii namoonni hin beekne jirtanu Google akkaawuntii bilbila keessa qabaachuu kan keessan maaliin laaltu awwala osoo footoo irraan kaawwatiin siitingii bilbilaa seenuudhaan Gmail akkaawuntii qabaachuu keessaniif dhiisuu keessan yoo hin qabaanne banachuu qabdu jechuudha. Siitingii bilbilaa irra gaseentanii kana laaluudhaaf bakka akkaawuntiin baakaap bakka kan yoo sun tuqxan haala kanaa isinii banaa manaaji akkaawuntii yoo tokko ta'es tokko yoo lama ta'es lama yoo immoo achirraa waa takka hin qabne yookaan immoo Gmailii nama biraachi keessa jiraate akkaataa Gmailii itti banatanugaa viidiyoowwan asirratti viidiyoo isaa chaanaalii koo poost godhan jira akkaataa iimeelii itti banatan seenaa laadhaati yookaan immoo seenaati. Irraa baradhaa sin jedha. Eega achirraa iimeelii qabaachuu keessan bartanii Google Photo kana bilbila irraa hin qabdan yoo ta'e appii kana bilbila irratti daawunloodii godhattu yoo qabaattan abdeetii gootu Google Play Store gubbaarra seenuudhaan Google Photo kun kanuma dhaabbata Google yookaan appilikeeshinii faayidaa guddaa qabudha. Namoonni baay'ee itti fayyadamaa jirtan ni beeka. Ammoo garuu kan itti fayyadamaa hin jirre kan footoo irra kaa'attanii hin jirre har'an tana appilikeeshinii kana daawunloodii gochuudhaan hawumaan kana qabdanii Google Photo kana irra kaawwachuu qabdu footoo bilbila keessaa qabdan jechuudha. Faayidaa guddaa qaba. Yeroo isin bakka sarchii irra seentanii Google Play Store irratti Google Photo itti barreessitan haala kanaa isinii ba'a. Oppiin gonnaan jira yoo dhiqata daawunloodii isin gaafate daawunloodii gootu jechuudha. Isin bilbila keessa irratti Google Photo kana ni buufattu jechuudha. Eega buufattanii kaatanii appilikeeshinii hundarra ka baay'ee bareedaa ta'edha appiin kun. Google Photo kana yeroo irra seentan yeroo Google Photo kana seentan haala kanaan duwwaa isinii bahe yookaan akkasuma viidiyoo isin bilbila keessaa qabdan asirratti isinii baasa. Garuu iimeelii irra kaawwattanii hin jirtan yoo ta'e Gmail akkaawuntii haala kamiin keessa irra kaawwattanu gubbaa kana irraa bakka kana yeroo takka ni tuqxu jechuudha. Gubbaarraa bakka hamma isin agarsiisa kana ni tuqxu jechuudha. Asirratti mallattoo piroofaayilii keessa tuqxu jechuudha. Gubbaarraa piroofaayilii keessan kana ni tuqxu yeroo takkaaf irra kaawwattu jechuudha. Footoo akkasuma bilbila keessaa qabdan akka inni isinii baatee taa'u. Yeroo achirra tuqxan piroofaayilii keessa yeroo tuqxan haala kanaa isinii bana iimeelii isin bilbila keessaa qabdan hunda isinii baasaa jechuudha. Asirratti kaawwachuudhaaf iimeelii bilbila keessaa qabdan keessaa tokko ni filattas keessaa Gmailii tokko yoo ta'e tokko isinii baasa. Yeroo isin iimeelii sana filattan geetestaa isiniin jedha yookaan immoo baakaap kan jedhu kun jette qaxuquraan haala kanaan siitingii kana asirratti oonii gootu jechuudha. Siitingii kana hammallee siitingii gubbaa jirtu qaxuquraan illee isinii ba'a. Baakaap bakkeedha kana oonii gochuu qabdu jechuudha. Yeroo siitingii gubbaarra tuqxan baakaap bakkeetti kana yoo isin oon gootan viidiyoodhaa fi footoo har'a booda bilbila keessan keessa jiru hunda ofumaan baakaap isinii godha jechuudha. Ofumaan walitti isinii qaba jechuudha. Stooreejii GB 15 isinii kenna. Kanaafuu asirratti haala kanaan kan isin baakaap kwaalitii filachuu dandeessu. Mobaayil daataa UCG akka inni walitti isinii qabu baakaap to folder baakaap device folder bakka jedhu kana yeroo isin tuqxan device folder jechuun wantoota isin device keessaa qabdan kan akka fakkeenyaaf footoolee adda addaa ka Telegram irraa buufattan ka Imo irraa buufattan akkasuma footoolee namni isin dabarse jedhe hunda akka inni baakaap isin godhu yoo barbaaddan fakkeenyaaf asirratti Facebook bakka jedhu kan footoon Facebook irraa daawunloodii godhe akka inni baakaap godhu kana walitti naa qabu yoo barbaade kanan on godha jechuudha. Asirratti appilikeeshinoota barbaaddan appii barbaaddan akka inni walitti isinii qabu jechuudha. Footoo sana akka inni baakaap isinii godhu yoo barbaaddan oonii gootu jechuudha. Asirratti akkatti Imo image footoo ani Imo irraa gad buufadhe yookaan immoo namni naa ergee akka na jalaan banne yoo barbaade ooniin godha jechuudha. Viidiyoowwan namarraa darfattanii wal qabatee asirratti waan barbaaddan oonii gootu asirratti tuquudhaan waan feetanu oonii gootu. Yommuu asirratti baakaap all device folder bakka jedhu kana hunda isaa oonii gootan hunda isaayyuu folderii akkasuma yookaan immoo kan namarraa dabarfattanis viidiyooleedhaan wal qabatee hunda isaayyuu baakaap isinii godha jechuudha yookaan achi isinii kaa'a jechuudha. Yoo barbaaddan immoo keessa filachuudhaan haala isin agarsiisa kanaan tokkoon tokkoo isaatiin hunda isaayyuu
oonii gootoo jechuudha yookaan immoo hunda isaa walumatti al tokkicha ool gochuudhaan seefi akkasuma imo irraa daawunloodii namni godhatan namni isin ergee yookaan sooshaal miidiyaa irraa daawunloodii godhatan hunda asirratti isin baasaa jechuudha. Namoonni immoo akkasuma asirratti namoonni kanaan dura baakaappii godhatan yookaan immoo iimeelii bilbila keessaa fayyadamaa turtan awwala footoo kana deeffachuu hundatti iimeeli akkaawuntii isin Google footoo isaarraa qabdan barreeffattanii bilbila keessan keessaa qabaachuu qabdu. Siitingii bilbilaa bakka nama seenes nagarse seenuwaan iimeelii sana barreeffadhaa achi kaadhaa yoo dhiqata bilbila keessan iimeelii isaa fudhatee badallee iimeelii isaa deeffachuudhaan footoodhaa fi viidiyoo hamma duraan bilbila keessaa qabdanu bilbila haaraa irratti dabarfachuu dandeessu jechuudha. Awwala Gmail akkaawuntii bilbila takka irraa gaa yoo dhiqata bilbila keessan iimeelii takka fudhatee badee iimeelii bilbila keessan fudhatee bade sana yoo beektan bilbila haaraa yeroo bittanuu iimeelii sana awwala gadi buuftu akkaataa Gmail akkaawuntii bilbila tokko irraa gara bilbila biraatti jijjiiranu yoo barbaaddan viidiyoo isaa chaanaalii YouTube kootii jala galuudhaan ni argattu. Sana booda eega iimeelii isaa dabarsitanii kaatanii footoolee akkasuma bilbila irraa badee deeffachuu barbaaddan awwala gubbaa xuquraan haalama isin agarse Profaayilii keessan gubbaarra jiru kana yeroo isin tuqxanii asirratti xuquraan iimeelicha kan duraan bilbila keessa irratti fayyadamaa turtan bilbila haaraatti dabarsitan sana asirra ni galchitu jechuudha. Eega iimeelii isaa gubbaarra galfattanii kaatanii footoolee ilaa waggaa takkaa waggaa lama hunda as keessatti isinii naqaa yookaan immoo ol isinii baasaa jechuudha. As keessatti footoo sana hundaayyuu bakka kana keessatti ni argattu jechuudha. Footoo ilaa waggaa takkaa waggaa lama isin ol xaa'uudhaan ni ilaaltu hanga macarashaa kana fiduudhaan bara 2000 meeqa akkasuma footoolee eega gaafa iimeeliin banamuuti footoo bilbila irraa qabdan hunda as keessatti argattu jechuudha. Yoo dhiqata dileetii gootan illee asirratti biin bakkeetti kun bakki mallattoo akkasuma haala kanaan dileetii agarsiiftu kun guyyaa 60 isinii qabdee teessi as keessa waan argachuu dandeessu waan haxxan jechuudha. Waan dileetii gootan yookaan immoo waan isin jalaa bade yookaan waan beekaa dileetii gootan illee bakka hammaa seentanii argachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu footoo bilbila irraa bade viidiyoo bilbila irraa bade deeffachuun baay'ee salphaadha. Garuu isin gochuu qabdan iimeeli akkaawuntii bilbila irratti fayyadamaa turtan irraanfachuu hin qabdan yoo maaltu galee jechuudha. Iimeelii akkaawuntii eega bantanii bilbila keessa irratti fayyadamaa jirtanuu jechuudha. Gmail akkaawuntii bilbila duraan irra fayyadamaa jirtanuu bilbila haaraatti dabarfattanii itti fayyadamuu qabdu. Iimeelii akkasuma faayidaa guddaa qaba. Paaswordii iimeelii keessan lakkoofsa bilbilaatti guuttachuu Gmailii bilbila irraa qabdan paaswordii isaa beekuu kanneen akka adda addaa kana wallaaluu hin qabdan eega bilbila fayyadamuu murteeffattanii isin jira. Haala kanaan viidiyoodhaa fi footoo badee deeffachuu haala kanaan Gmail akkaawuntii footoo irra Gmail akkaawuntii keessan Google footoo gubbaa kaa'achuudhaan footoo akka inni viidiyoodhaa footoo isinii qabee taa'u gochuu dandeessu ni jira. Haala kanatti fayyadamaa gaafii namoonni chaanaalii YouTube jiratti footoodhaa fi viidiyoo badee akkamitti inni deeffadhettee kana gaafattan ni jirtu. Kanaafuu haala kanaan keessin deeffachuu dandeessu yookaan argachuu dandeessu ni jira. Namoota hundaa waan fayyaduuf viidiyoo kana godinyaa keessanii share godhaa. Barnoonni har'aa asumatti dhaabataa gaafii sooshaal miidiyaa waa'ee YouTube, TikTok, Facebook irraa waan isin galle gaafii yoo qabaattan koomentiitti naa barreessaa isin jira. Haala kanatti fayyadamaa viidiyoo kana laayikii fi share godhaa. Barnoota kutaatan hanga walitti deemnutti nagaan tura.